tokkitti tummararsiifatee namabdiin qabneetti lubbuu deebistee keessi koon qabu ansi koomatu atabbaa gaariidha nagaa boqonnaadhaan mana koo eebbistee na keessaa qabdaa wanta yoomiyyuu faarfatamee numne kan koo hundumtuu tolagee dubbata ashaafi gugootu siif dudubbata jaalala kee Yesuus utuun hin beekisin galateeffata Ati diinota koo gammachuun argattee gaaniitu wiisetta warra du'an gidduu dhufteetu lubbuu koo jireenyaaf guutetta situ naaf kennee lubbuu tokkitti tummararsiifatee namabdiin qabneetti lubbuu deebistee keessi koon qabu ansi koomatu atabbaa gaariidha nagaa boqonnaadhaan mana koo eebbistee na keessaa qabdaa wanta yoomiyyuu faarfatamee numne kan koo hundumtuu tolagee dubbata ashaafi gugootu siif dudubbata jaalala kee Yesuus utuun hin beekisin galateeffata Waka jalala, damati waka jalala, waka jalala, waka jalala, waka jalala, damati waka jalala. Imboyin inni gaaffii kee deebisu moo'eera. Gaafa reebame, gaafa fannifame, gaafa du'e, gaafa du'aa ka'e dhimma kee hojjete Yesuus. Isaaf kan hin mo'amin hafe tokkollee hin jiru. Akka inni of duukaan hin buufne warra godhan dideenuu biratti hafe Yesuus maaliif faanni isaan urkaa bada? Hangoof jabinni ijoollee moototaa nagaa kennuu dadhabnaan hidda Daawit keessaa Masiihichi abdachiifame itti gaafatamaaf to'ataan balbala mootummaa Waaqaa inni ta'e Kiristoos Waaqarraa dhufe. Bara diinni guddatee barcuma yaabbate hamartii mallattoo mootirraa baafate keessayyuu Waaqayyo ijoollee isaatiif dhaabatee beeka. Saba dukkana jala jiru gara ifa isaa dinqisiisaatti waame Yesuus. Inni gara abbaa isaatti ol fudhatameera deebi'ee sin dhufa. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:11 afaan isaa taatee waa'ee isaa kan dhugaa baatu waldaa kiristaanaa nu gidduu dhaabeera.
isheenis isa rakkoo dhaloota kamiiyyuu hiikuu danda'u Yesuusin lallabaa jirti. Barichi garuu hammina dabalaa jira, harkatti fudhataa jira. Barri itti haxxummaaniif xuraa'ummaan addunyaa uwwisuuf dhifame amma. Ta'us dhugaan dhuunfaatti nuu galee akka nurkaan banneef jabaachuu qabna. Isa caalu adda baafnee beekuun hubannaadha. Ogummaan hojiin hin mul'anne isa baarsa. Namni garba seexanaa akka ta'uuf kallattii karaa isaa Kiristoos irraa akka jijjiirratu kan taasisu waa baay'ee mul'achaa jira. Waldaan kiristaanaa humna dhabdee akka fokkiftuuf humni hamaan hojiirra hiriiree jiru jira. Garuu simboof miidhagina waldaa kiristaanaa inni iddootti eegu Kiristoos mo'eera. Haala baraatiin waldoonni kiristaanaa bara keenyaa yoo dhukkubsatan illee mataan waldaa kiristaanaa fayyaadha. Waldaan kiristaanaa lafa afurri Waaqayyoo buufatuudha malee lafa jibbi buufatu miti. Lafa tokkummaan buufatuudha malee lafa gargar ba'uun buufatu miti. Baroonni darban bara warri Waaqayyoon hin beekne iyyuu nama Waaqayyoo fakkaatanidha. Barri nuyi keessa jirru garuu bara inni mana Waaqayyoo keessa jiru iyyuu warra bakkee gadi ta'aa jirudha. Hinaaftuu baay'ate ajjeechaa garaa keetee ilkaanii walitti kolfuuf baay'ate. Harkaan walammataa arrabaan walamata. Coonaatuutu baay'ate walitti aadaa deema. Hinaaffaaf jaalala Kiristoosiif qabnu bullee of keessaa dhabaa deemu kan caalu rakkinni hin jiru. Hojii mana Waaqayyoo ija ulfinaatiin ilaaluun irrataa jira. Filmaata duwwaa taane dibataan duwwaa taane. Kanaaf wal dhiibuu malee jaalala dhabne. Obbolaatu wal adamse du'atu baay'ate firooma shakkame mana wal lagate. Waldaan kiristaanaa gara dagaaginaaf guddina amantiitti ce'uuf dabaltee tokkummaa ishee cimsachuu qabdi turte. Garuu jallinni, hamminni, of tuulummaan, sobaaf jibbi ija qajeelinaarra caalee maasii Waaqayyoo irratti guddateera. Amantoonni maasii Waaqayyooti. Arra kan agarru hojiin dukkanaa sun garuu eessaa dhufe? Waan arraba keenya irraa ba'uun kan hiddaman meeqa? Waaqayyo hin argaa. Eebbaaf kan waamamne taanee utuu jirru hojii warra abaaramoo hin hojjenna yoo ta'e badiisa jalaan baraaramna.